Nagaan isiniif haa ta'u. Kun qophii keenya isin gaafannuu torbanitti al tokko karaa miidiyaa Soofumariin isiniif darbudha. Qophii keenya isin gaafannuutiin dhimmoota hawaasummaa, dinagdee fi siyaasaa ilaalla. Keessummaan keenya guyyaa har'aa Dr. Biraanuu Leenjisooti. Dr. Biraanuun miseensa mana marii bakka bu'ootaa akkasumas immoo amma Salaalee Kuyyuutti paartii badhaadhinaa bakka bu'uudhaan dorgomaa jiru. Hamma dhumaatiin waliin turaa daawwadhaa. Dr. Baga nagaan dhuftanii anaa dhufu. Baga nagaan dhufeedha. Eeyyamamoota wantanii waan dhuftaniif guddaa isin galateeffannaa. Kitaaba sabboonummaa yookaan immoo afaan Amaaraatiin ብሔርተኝነት jedhu barreessitanii turtanii jalqaba irratti ብሔርተኝነtiin sabboonummaa bakka bu'a jettanii yaaddu jechi kun. Dagalatamu lalisee dhugaadha kitaaba waggaa lama dura maxxanfameedha. ብሔርተኝነtiin kun dhuguma sabboonummaa bakka bu'a. Afaan Ingiliffaatiin isa naashinaalizim jennu jechuudha. Biyya kana keessatti afaan Amaariffaatiin waggaa ብሔርተኝነት jedhanii fi afaan Oromootiin waggaa sabboonummaa jedhan miirri inni invoke godhu yookiin argisiisu waan walirraa fagaatu fakkaata. Ka afaan Oromoo kun waan ittiin boonanidha. Sun immoo waan xiqqaatu fakkaata garuu hiikni jechichaa tokkuma afaan Ingiliffaatiin isa naashinaalizim jennu sanii jechuudha. Kanaafuu tokkuma. ብሔርተኝነtiin sabadha natti fakkaata sabummaadha. Sabboonummaan garuu daangaa afaan eenyummaa wantoota kana of keessatti qabata. Walqixxeedha jettanii yaaddu isin anaaf walqixxeenaan ta'u yeroo yaadu kanaafidha. ብሔርተኝነtiin saba miti. ብሔርተኝነት jechuun waan sabaa yookiin miira sabummaa qabaachuu akkuma jechuuti. Homaa equivalent translationidha kana afaan itti siikanii ilaaluun hin danda'amu. Garuu aadaatu garaagartummaa san fida. Aadaa afaan Amaariffaa yoo ilaalle sabaan of ibsu akka waan xiqqaa godhe ilaala. Afaan Oromootti immoo finnee yoo ilaallu miira miseensa sabaa ta'uu akka waan gaariitti fudhanna. Miseensa saba Oromoo ta'uun, aadaa Oromoo beekuun, afaan Oromoo dubbachuun, waan Oromoo sii godhuun of ibsuun akka waan gaariitti ilaalla. Aadarraa waan madde ilaalcha aadarraa maddeetu garaagartummaa san fide malee hiikarratti garaagartummaa tokko hin qaban. Lamaanuu jechitiifati. ብሔርተኝነtii fi sabboonummaa jechuun sabaan boonuu jechuudha. Miseensa sabaa ta'uu keetitti itti boonuu akka jechuuti waan ta'eef. Afaan Ingiliffaatiinis naashinaalizimiin akka muuvimantiitti ilaalama. Neeshinines ka jedhamu miseensa sabaa ta'u yookiin miirri sabummaa sitti dhagahamu waan jedhu equivalentan ta'etu jira. Kanaafuu garaagartummaa hiikaan qabu. Garaagartummaa ilaalcha aadaa duuba jirutu garaagartummaa san fida. Tole, Dr. Biraanuudhaaf mee sabboonummaan maali? Biraanuudhaaf sabboonummaan egaa akka nama kitaabicha barreessetti yoo na gaafatte waa sadii. Inni dura salphisnee yoo ilaalle sabboonummaan miira yookiin ilaalcha miseensa sabaa ta'uuti. Ani miseensa saba Oromooti jedhanii of ibsu yookiin immoo ilaalcha akkasii qabaachuu yookiin miirri nutti dhagahamu sun sabboonummaadha. Miseensa sabaa ta'uu jechuudha. Inni lammataa ilaalcha siyaasaati. Political ideology dha sabboonummaan. Maal jedhee amanaa ilaalchi siyaasaa kuni dhalli namaa uumamumaan kan qoqqoodamedha. Teessuma lafaatiin ta'uu danda'a, kan qoodame bishaaniin ta'uu danda'a, tulluudhaan ta'uu danda'a. Dhalli namaa qoqqoodamee jira. Qoqqoodamiinsa dhala namaa kana keessa siyaasaaf kan tolu bakki itti dhalli namaa hiree ofii murteeffatee ittiin of bulchuu danda'u qabu saba jedhee ilaalcha amanu jechuudha. Akka ilaalcha sabaatti. Isa bira immoo dabarree qajeeltoo gurmaa'insaati. Sabboonummaan miirri miseensa sabaa ta'uu kuni namoonni akka walitti dhufan, akka wajjin dhaabbatan, akka wal amantaa waloo horatan godha. Kanaafuu sabboonummaan miira miseensa sabaa ta'uus hin ta'a. Yaadama siyaasaa dhalli namaa hiree murteeffannaa sadarkaa sabaatti argachuu qaba jedhee amanuudha. Inni sadaffaa immoo qajeeltoo ijaarsa gurmaa'insaa goonee ilaaluu dandeenya jechuudha sabboonummaa. Tole, sabboonummaa kan sabaa fi kan biyyaa adda baastanii yeroo baay'ee kan isin haasoftanii akkasiin jettanitti sabboonummaan Oromoo sabboonummaa biyyaati moo sabboonummaa sabummaati?
Sabboonummaan bu'uuraan yoo ilaalle akkuma jechisaas ibsu jechuudha. Afaan Ingiliffaatiinis akkasuma, afaan Amaariffaatiinis akkasuma, afaan Oromootiinis akkasuma. Bifa wal fakkaatuun ilaalcha miseensa sabaa ta'uu yookiin immoo sabni tokko hiree murteeffannaa qabaachuu qaba jedhee amanuudha. Kanaafuu ka'umsi isaa garee sadarkaa sabaa jiru jechuudha. Garee adda addaa bakka bu'uu danda'a. Garuu inni jalqabaa saba. Kanaafuu sabboonummaan Oromoo sabboonummaa miseensa sabaa ta'uuti. Yookiin immoo miira miseensa sabaa aadaa, afaan, duudhaa ittiin of ibsu qabuu ta'uuti jechuudha. Ka biyyaa kanarraa gargar ta'u bakka baay'eetti gargar ta'a. Bakki gargar ittiin taanes jira. Amma fakkeenyaaf sabboonummaa Sumaalee fudhatte Sumaaleen biyyasi sabasi. Hoggaa sabniif biyyi walirra sabni biyyiif mootummaan hoggaa walirra aane sabbiyyaa jedhama. Nation state jennuun sana afaan Ingiliffaatiin jechuudha. Kanaafuu sabboonummaan sabaatis sabboonummaan biyyaatis tokkuma ta'a jechuudha. Biyyoota akka keenyaa biyyoota sabdaneessa ta'an kana keessatti garuu sabboonummaan sabaa fi sabboonummaan biyyaa gargar ta'a. Maaliif sadarkaa biyyaatti eenyummaa waloo nuyi waliin qabaannu eenyummaa lammummaati. Malee sablammummaati miti. Naashinaalitii miti, siitizinshipidha. Kanaafuu sabboonummaan sadarkaa biyyaatti ilaallu kun sabboonummaa eenyummaa siyaasati irratti ijaaramu jechuudha. Yeroo baay'ee paatriootizim gootummaa jedhaniini sabboonummaan akkasii kuni sabboonummaa sadarkaa biyyaatti sadarkaa siyaasatti ilaalcha siyaasatti ijaaramudha. Akka Itoophiyaatti sabboonummaan Itoophiyaa sabdaniittiin waliin qabaachuu qabdu kun sabboonummaa eenyummaa Itoophiyummaa eenyummaa siyaasaa sanaan walitti hidhatu yookiin immoo civic nationalism jedhanii afaan Ingiliffaatiin akkasii taasoo ka Oromoo kuni ka sabaatii jechuudha. Kanaafuu akka biyyaatti Oromoon sabboonaa miti moo akkam? Of course sabboonadha Oromoon. Akka sabaatti sabboonadha. Sabboonummaan Oromoo akka biyyaatti miti yeroo jennu biyya kana keessatti aarsaa hedduu kaffalan kan jedhamu wantoota hedduu godhaniiru kan jedhamu Oromoonni waan jiranii fi sabboonummaa kan sabaa qofa yeroo jennu gadi xiqqeessuun Lakki xiqqeessuun. Tokkoffaa sabboonummaan kun sadarkaan qabu. Namni tokko miirri itti dhagahamu miira sabboonummaan. Kanaafuu sadarkaan qabu. Lammata Oromoon sadarkaa Itoophiyaatti sabboonadha. Sadarkaa sablammiittis sablammii yeroo jennu miseensa sabaa ta'uuttis sadarkaa lammiittis miseensa biyyaa ta'uuttis Oromoota sabboonummaa biyya kana keessatti iddoo guddaa qaqqabantu jiru. I think booda hin kaasna seenaa Itoophiyaa keessatti namoota beekaman maqaa isaanii yoo kaasne Itoophiyumti tunuu isaaniin ibsamti mitiiree amma fakkeenyaaf fuula Itoophiyaa fudhatte Itoophiyaa fuula Itoophiyaati jedhanii poosterii irratti faaya yoo ilaaltu eenyudha? Namoota akkasii kana kaasuun Wubii Amansiisaa nama jedhamtu beektaa? Nan beeka Naqamteedha biyya koo. Namoota fuula Itoophiyaa 13 months of sunshine jedhanii Itoophiyaa fuula Itoophiyaatti hin beeksisan Wubii Amansiisaati. Of course inni sabboonummaan ibsu garuu Itoophiyaa kana wantoota ibsan yoo fuune sabboonummaan waan ibsamu saniin calaqqisa waan ta'eef Oromoota baay'ee achi keessatti argina. Kanaafuu Oromtoonni sadarkaa Itoophiyaattis sadarkaa saba Oromoottis sabboonummaadhaan beekaman baay'eetu jiru. Jeneraal Taaddasee Birruusoo fudhanne abbaa sabboonummaa Oromooti. Itoophiyaa irrattis sadarkaa Itoophiyaattis wanni inni hojjete wanni inni godhe waan guddaadha. Kanaafuu lamaanuu keessa akkaan jiru jechuuf. Tole kitaaba keessan keessattis of gaaffii OBN irratti gootan tokko irrattis sabboonummaa sabaa keessaa bulguunis jira maleekaanis jira waan jedhu asooftanii turtanii maal jechuu ture bulguun eenyu maleekaan eenyu inni nuti immoo. Nama odoon ta'ini ilaalchichumatu bifa lamaanuu qaba. Sabboonummaan halbee qara lamaati jechuudha karaa biraatiin. Sabboonummaa kana yoo akka malee ittiin waliruudha itti fayyadamte biyya diiga. Biyya baay'ee diigee jira. Of course biyya bakka diiguun barbaachisutti diiguun isaa sirriidha. Empaayeroota akka diige sabboonummaadha.
bakka immoo biyya jajjabduu ittiin ijaaranis jira. So ilaalcha kana fayyadamanii biyya diiguunis hin danda'ama, biyya cimtuu ijaaruunis hin danda'ama jechuufi malee sabboontonni tokko bulguudha tokko seexana jechuufi miti. Garuu ilaalchuma akkitti sabboonummaan xiinxalamutu meeshaadha wannichi. So nuyi akkamitti itti fayyadamtaatu murteessa. Yoo nuyi waan gaariidha itti fayyadamne waanuma gaarii ittiin arganna. Yoommoo wal diiguudhaafis itti fayyadamne inuma diiga jechuudha. Mee akkamiin diiguu danda'a sabboonummaan biyya? Amma I think fakkeenya gaariitu jira isaaf. Walitti bu'iinsa fakkeenyaaf waraana addunyaa lamaan yoo fudhanne jalqabbiinsa lamaanuu sabboonummaadha jedhama. Rasaasa ishee dura lola addunyaa tokkoffaa kaaste san kan dhukaase sabboona biyya Sarbii tokko lafaan walitti bu'anii rasaasa santu san hunda kaasee nama san hunda fixee jedhama. San booda impaayeroonni akka Oostiro-Hangarii kun fa'aan, Ottoman Turk fa'aan hin diigaman. Raashiyaan USSR fa'aan hin diigaman. Impaayerri aduun itti lixxu jedhame impaayerri biyya Ingilizii fa'aan hin diigame. Kana hunda hin diige sabboonummaadha. Sochii sabboonummaatiin diige jechuudha. San immoo dhiisnee amma fakkeenyaaf garuma biyya keenyatti fudhannee ilaallu. Sabboonummaan yoo wal morkii keessa gale jechuudha. Wal morkee anatu caalaa keessa yoo gale walitti bu'iinsi inni fidu biyya balleessa uumaa gaafii hin qabu. Immoo kee qabattee ati sabboonadha, anis sadarkaa kiyyatti sabboonadha. Sabboontonni lamaan kun immoo walitti dhufnee waan waloo sadaffaa wajjin ijaarrachuudha ammoo walii galle waan jabaa ittiin ijaaruun hin danda'ama. Biyyoota xiqqoo baay'ee xixiqqoo jedhaman garuu immoo addunyaa irratti akka malee ol ka'anii mul'atan biyya Israa'el fa'aa fudhanne bu'uurri isaanii sabboonummaadha. So humna jabinaatis hin ta'a, humna diigumsaatis hin ta'a jechuudha. Akka nu itti fayyadamnutu murteessaa waan hundumaa. Kitaaba kana actually barreessuudhaafis wanni inni akka kaase tokko kana. Namni akkanumatti sabboonummaa kana abaaraa oola. Waan hundumaa isumatu godhe. So yoo abaaraa oolla ta'e bulguu keessa jiru san soorree gabbisnee ofitti kakaasna. Sanuu ittiin of diigna. Kanaafuu sabboonummaa kana hundeerraa hubannee sadarkaa yaaxinaatti, sadarkaa miiratti, sadarkaa ilaalchatti, sadarkaa ilaalcha siyaasatti, sadarkaa meeshaa gurmaa'inaatti sirriitti hubannee waan gaarii isaa itti fayyadamnee ittiin of ijaaruutu nu wayyaanuma jedhu argisiisuuf jechuudha kaayyoon ani kitaabicha barreesse. Kitaabicha keessatti kan biraan sanyummaa fi sabummaa garaagaradha waliin fakkaatu kan jedhu barreessitanii turtanii. Sanyummaan sabummaan maal garaagarummaan isaa? Egaa kuni tokko ka biraa bakka biyya kana keessatti yaaxina namni walitti makee fayyadamu tokko isa. Keessayyuu afaan Amaariffaatiin hongaa jedhan zaranyinnatu yaabballaannoo jedha namni biyya kana. Namoota guguddaatu jedha kana. Biyya kana keessatti garuu biyya kana keessatti miti akkuma ardii Afrikaattu namni gurraachi kun sanyiinsaa tokkoma jedhamee amanama. Wanni sanyii jedhamu kunillee sanyii dhala namaa hin jedhamu kunillee garaagartummaa hin qabu warri jedhan jiru. Garuu yoo jira jedhame sadi qofatu jira. Sanyii nama adii, sanyii nama keelloo fi sanyii nama gurraacha jedhamee tirama. Soosiyoolojii keessatti akkanatti. So namni gurraachi kun hundumtuu sanyiinsaa tokko jedhamee amanama jechuudha. Garaagartummaan biyya kana keessatti calaqqisu garaagartummaa sanyummaatii miti. Garaagartummaa dhiigatii miti. Dhiigni dhiiga namaa odoo ilaalte dhiigni namaa hundumtuu diimadha. Kaatagoriidhaan immoo ABO ta'a. So wanni isaan adda baasnu hin jiru. Garaagartummaan mul'atu kuni garaagartummaan aadaadhaan, afaaniin, seenaadhaan, seenessaan jiru kuni garaagartummaa yeroo keessa namni horachaa yookiin barachaa dhufeedha. Social construction jedhama. Adeemsa keessa mala hawaasummaatiin waan barannuudhaan kan dhufuudha jechuudha malee hundeerraa sanyiin keenya waan gargar ta'eef kan dhufu miti. Amma fakkeenyaaf Oromoo fudhatte namni Oromoo ta'e tokko Oromoo han ta'u karaa tokko abbaa fi haadha Oromoo ta'anirra dhalachuudhaan. Karaa biraa immoo duudhaalee, jaarmiyaalee
seerota Oromoon Oromoo ta'uudhaan lafa kaa'e guuteet Oromoo ta'a. Amma fakkeenyaaf moggaasadhaan Oromoo ta'uu danda'a. Guddifachaadhaan Oromoo ta'uu danda'a. Kanaafuu Oromoo ta'uun kan danda'amu dhiiga Oromoo irra dhalachuu qofaan odoo hin ta'in bifa hawaasummaatis ni siin ta'a jechuudha. Sabni akkanatti ijaarama. Moor waan hawaasummaadhaan wal qabatu malee waan sanyummaadhaan wal qabatu miti jechuudha. Hin qabu jechuu miti qabaachuu danda'a. Dhiiga qabaachuu danda'a garuu overall bifa hawaasummaatiin barachuudhaan baruudhaan keessatti guddachuudhaan ittiin jiraachuudhaan amananii fudhachuudhaan waan ta'anii jechuudha sabni. Kan daawwataa jirtan qophii keenya isin gaafannuuti keessummaan keenya guyyaa har'aa Dr. Biraanuu Leenjisooti. Hamma dhumaatti daawwadhaa waliin tura. Tole Dr. Isin Finfinneen kan Oromooti jechuudhaan nama qorannoo garaagaraa dhiyeessaa turedha. Nama adda durummaadhaanis immoo falmaa turedha. Finfinneen kan Oromooti jedhee. Amma dhiyeenya kana wal falmii paartiilee siyaasaa irratti Finfinneen kan hundumaatii waan jedhu tokko haasoftanii ajandaa guddaa ta'ee ture. Dr. Biraanuun ija jabinaan kan falmaa turan, kan himaa turan, qorannoo kan dhiyeessaa turan Finfinneen kan Oromooti jedhanii amma akka isaan akkas hin jenne wanti isaan dhowwee aangoodha moo siyaasa moo maali? Hedduu galatoomee lalisee gaafii gaariidha. Ani kan Oromooti miti hin jenne. Namni baay'een akkasitti fireem godhee egaa siyaasaaf ta'uu danda'a garuu immoo sadarkaa sanitti waan hin fakkaanne godhuunis gaarii natti hin fakkaatu. Ani Finfinneen an Oromooti miti hin jedhu jechuus namni jechuu danda'us jira nama namni biyya kana keessatti. Yoo xiqqaate seenaadhaan lafa Oromoo akka ta'e think biyya guutuutu beeka waan ta'eef jechuudha. Achirratti paartii mootummaa bulchaa jiruun bakka bu'ee dhiyaadhee waan heerri biyyattii jedhu irraa deviate godhee waan inni deebisu hin jiru paartii bakka bu'ee jechuudha. Isa qofa miti. Waan kana I think hundi irraa hubachuu qabna hundi keenya iyyuu. An kana dura akkuma atuu kaastee waan kanarratti waan baay'ee barreessee qofa odoo hin ta'in jalqabbii waan kanaa fireem godhuu keessatti dubbii kana boocnee akka uummata sochoosu godhuu keessatti gahee kiyya baadhee jira. Waan san amma san hin jijjiirre akkasumatti amana. Maalidha waan jette dubbiin Finfinnee kuni duubaa seenaadhaan olaanlee amma namichi Hiruu Gabrasillaasee jedhu tokko kitaaba Itoophiyaa Taarik ከንግስት ሳባ እስከ ታላቁ አድዋ kitaaba jedhu tokko keessatti maal jedha bara Haayile Sillaaseen mootii Shawaa kana ture. Haayile Sillaasee jechuun akaakayyuu Minilik. Bara sanii namni wayii faranjii wayii toora kana qoratee waggaa deebi'u argateeti nageesseedhaan gara Matsawaatti. Chi waan qorate san kenneefii deemee isa booda dubbisanii toora kana dhufee lafa kana laalee of course Haayile Sillaaseen toora kana qabachuudha an socho'aa ture isa. Booda seenaa keessatti sin kaan amma Minilik jedhee amana namni baay'een. So bakka kana dunkaana dhaabeeti lafa kana lafa bareedduu qilleensa bareedduu qabdu tana fuulduratti ijoolleen kiyya asitti masaraa hin ijaarratu jedhee ture jedha. So erga sanii booda gaa isarra dhaabbatee Minilik dhufee naannoo kanatti loltoota isaa qubsiisee masaraa ijaarratee achiin Finfinneen akkasitti magaalaa guddoo Itoophiyaa ta'aa dhufte jechuudha. Kun waggaa ta'aa dhufu immoo namni Oromtoonni naannoo san qubataa jiran dhiibbamanii buqqaanii qe'ee isaaniirraa akka badan rakkoon Finfinneen Oromoo tuulamaa naannoo kana ture irraan ga'e rakkoo salphaa miti. Ani nama isa sirriitti hubatudha. Nama isa qorateedha. So akkuma har'a namni miidiyaa hawaasaa irratti ka'ee akkana jedhee akkas jedhee jedhu kanaa miti. Kun madaa guddaadha nuyiif nama san dagatu miti. Garuu immoo har'arra dhaabbannee Itoophiyaan tun federeeshinii taate bifa amma jirtu kanaan waggaa ijaaramtu magaalaa guddoo qabaachuu qaba jechuudha mootummaan federaalaa. Mootummaan federaalaa kuni mootummoota naannootiitu waliigaltee godhatee ijaarrate akka pilaatfoormiiti. Kan lafa qabuu miti jechuudha. Waliigalteedha. Waliigalteen lafa hin qabu. Biyya biraattis akkanuma. So mootummaan akkanaa yeroo ijaaramu magaalaa guddoo bakka qubatu ijaarrata.
Magaalaa guddoo kana bifa sadiin ijaarrachuu danda'an mootummoonni federaalaa. Inni duraa federal district kan jedhamu mootummaan federaalaa kun lafa naannoo adda addaatirraa yookiin lafa naannoo tokkorraa fudhateeti hanuma ofii godhatee bulchaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf mootummaan Ameerikaa akkasitti ijaarrate. Waashingten DC jedhamtu tuni Meeriilaand irraa fi DC irraa citteet magaalaa guddoo federal district taate jechuudha. Mootummaa federaalatiitu bulchaa naannoon kamuu irraa homaan qabu. Tokko akkasi. Inni lammataa immoo city state jedhama. Naannoo magaalaa naannoo taate jechuudha. Magaalaa naannoo taate akkuma naannoo kamii biyya san keessa jiranii of dandeechee of bulchitu federeeshinii keessatti mana maree keessatti bakka bu'aa qabdu jechuudha. Barliin faan akkasi, Veenaan faan akkasi. Inni sadaffaa mootummaan federaalaa naannoo biyya san keessa jiran keessaa magaalaa filatee achi dhaqee qubata. Magaalonni sun garuu naannoo san jalatti bulan. Biyyoon akkanaas hin jiru. Kan Itoophiyaa kun kana hundarraa adda. Federally chartered city jedhaniini amma fakkeenyaaf Finfinneen tuni hoggaa heera biyyattii keessatti bifa saniin bocamtu jechuudha. Keeyyata 49 dhattee ilaalte Finfinneen magaalaa guddoo Itoophiyaati jedha. Bulchiinsa uummanni jiraattonni Finfinnee bulchiinsa mataa isaanii qabaatu jedha. Itti waamamni ishii mootummaa federaalaatiifi jedha. Shanaffaa irratti maal jedhaa walitti dhufeenya Oromiyaa gidduutti waan argamtuu fi walitti dhufeenya Oromiyaa wajjin qabdu irraa immoo bakka tokko tokkotti wajjin bulchuunis waan jiruu fi Oromiyaan fedhii addaa Finfinnee irraa argatti jedha. Kana jedha heerri biyyattii. Magaalaa guddoo Oromiyaa ta'uun ishee irra hin jiru jechuudha. Hin jiru. Heera mootummaa irraa waan akkas jedhan jiru. Heerri mootummaa jechuun biyya kana keessatti seera isa dhumaa jechuudha. Seerri kamuu kanaan walitti bu'oo jiraate hin kufa. Magaalaan guddittii Oromiyaa Finfinnee miti? Magaalaan guddittiin Oromiyaa heera Oromiyaatiin Finfinneedha. Heera Oromiyaati. Heera Itoophiyaa irra hin jiru. Heera Itoophiyaa irra hin jiru. Amma namni daangaa jiru hundumarraa Finfinnee kanaaf hin falma. Finfinneen Oromooti gaafee jedhu kana sirriitti balballoomsa miti. Nuyi kanarratti sirriitti hojjenne baay'ee waan kana fireem godhu uummata keessa galchuu irratti miidiyaan OMN warra hoggansa achirra ture wanni irratti xiyyeeffannee hojjenne keessa tokko kana. Ani immoo akka caarraa ta'ee yeroo san naannoo kana qoradhee waan lafaa kanaan wal qabsiisee waan deemeef miidiyaa keenya qofa odoo hin ta'in miidiyaa warra biraarra illee dhaqnee baay'ee ittiin infuleensii goone jechuudha. So Finfinneedhaaf falmuun akkuma jiru ta'ee Finfinneen an Oromooti jechuun akkuma jiru ta'ee tokkoffaa lafti biyya kanaa heera biyyattiiti. Lafti biyya kanaa mootummaati. Lafti jalli kun jechuudha. Gubbaatti garuu namni mana ijaarrate mana isaatiitti karaa kaffalatee kan keessa jiraatu garuu namuma lammii biyya kanaa ta'e. Finfinnee keessa nama meeqatu jira Oromoon? Abbaa qabeenyaa Oromoo meeqatu as keessaa amma fooqii qaba? Hankaleessaa hafu seenaa jirutu Oromoo as keessaa dhiibee aadaa warra biraatu dhufee Oromoo as keessaa dhiibee afaan biraatu dubbatamee Oromoon as keessaa badee aadaan as dhufaa ture kan Oromoodhaan walitti bu'u waan ta'eef as keessaa badan yeroo tokko waan kanarratti barreessee akkatti aadaan gara biraatti dhufe kan Oromoo as keessaa dhiibee barreessee biyya Ameerikaatti sanuu himatameen tureen. So sun akkuma jiru ta'e har'a namni meeqatu dhufaa jira. Hoggaa dhufuu Oromoon hoggaa arge maal jedha? Laliseen odoo Finfinnee keessa mana wayii argatte odoo mootummaan mana sii kenne yookiin lafa sii kenne Oromoon akkamitti si ilaala? Finfinnee keessaa lafa fudhattee mootummaatti galtee maalii taate so akkamitti galaree? Maal godhee gala? Seera hordofee lafa fudhatee asitti mana ijaarratee galuu yoo hin dandeenye maal godha? Kanaafuu wanni jennu lama walitti bu'uun qabu. Finfinneen keenya wanni Finfinnee dhufnee irra jiraachuu qabna. Mana ijaarranneetti galuu qabna. Keessatti dhufnee hojjechuu qabna. Irraa fayyadamuu qabna. Borus Finfinneen mootummaa Oromiyaa jala yoo bulte lafti Finfinnee dhumee jira. Kooriidariin kun amma waan Finfinnee kana booda ajandaa kan taane godha. Lafti hafee namaa kennitu hin jiru. Naannoon immoo shaggar ta'ee jira. Ijaarramee jira. Finfinneetti dallaan ijaarrameera.
Kanaafuu Finfinnee kana keessatti namni nuyi Finfinnee galchinu baay'een ta'u jechuudha. Finfinneen dimoogiraafuma amma qabattu kana qabattee itti fufte jechuudha Oromiyaa jala soo deebite. Kanaafuu Finfinneen Oromoo ta'uu barbaaduun keenya akkuma jiru ta'e Finfinnee keessa galanii jiraachuun, afaan Oromoo as keessatti dubbachuun, aadaa Oromoo as keessatti calaqqisiisuun, itti daldaluun, irraa fayyadamuun, eeguun, magaalittii guddisuun wajjin ilaalamuu qaba. Dhaadannoo fi kakuudhaan qofa akka Oromoo ta'uu hin qabdu, Oromoon irraa fayyadamuu qaba. Siin jechuu barbaadeeti. Biyya kana keessatti seenaa waloo hin jiru jedhamuu hin danda'ama. Seenaawwan baay'ee wal falmisiisaadha. Amma immoo akkuma Oromootti iyyuu seenaa falmisiisaa ta'e hin jira. Ijaarsa Itoophiyaa keessatti Oromoonni hirmaatan Oromoof ture, Oromoof hin turre kan jedhu gaaffii wal falmisiisaadha. Akka ilaalcha Dooktar Biraanuutti Oromoonni Itoophiyaa ijaaran sabboontota turani. Sabboontota turan homaa gaaffii hin qabu. Sabboontota sabaa moo sabboontota biyyaa? Sabboontota sabaas ta'uu danda'u. Ka biyyaa garuu biyya ijaaranii biyyatiyya jedhanii fudhatan amma ijaaranitti sabboontota biyyaa jedhamu. Waan seenatiin wal qabsiisee garuu wanni kaaste ani barnoonni kiyya seenaa miti soosiyolojistiidha. Garuu immoo iji soosiyolojistoonni ittiin seenaa ilaalaniini seenaa biyya kanaa dubbachuu keessatti akkitti Oromoon seenaa Itoophiyaa kan Itoophiyaa ta'uu ilaalle rakkoo mataasaa qaba. Seenaa Itoophiyaa wanni jedhamu hin jiru. Seenaa akaakuu shan immoo maaltu jira? Waliin galle hayyoonni seenatu waan Itoophiyaa irratti. Akkitti Oromoon seenaa Itoophiyaa ilaalu garuu ani rakkoo sadi guguddaa qaba jedhee amana. Ofii kiyyaa rakkoo sadeenis sirreeffachaan deena hoggaan seenaa Itoophiyaaf seenaa Oromoo ilaalu. Seenaa Itoophiyaaf seenaa Oromoo hoggaa jedhamu lamaan immoo akka waa lama ta'aniitittis akka hin dhiyaanne Itoophiyaa wanni jedhamtu tuni parsentiin 40 ishee yoo xiqqaate Oromoodha. Kanaafuu Oromoo keessaa baasnee Itoophiyaa wanni jedhamu hin jiru. Mutually exclusive miti kunis san biraadha. Dubbiin sadeen kun garuu murteessaadha. Kana duras hoggaatis mariisistu anaan argu kana sadeeni rakkoo kana sadeeni. Inni duraa rakkoo yeroodhaan wal qabatu. Namni seenaan yeroo odoon ilaaliin yookiin yeroo wajjin odoon ilaaliin akkanumatti waamna yoo ta'e hiikan qabaatu yookiin immoo dhimma siyaasatiif itti fayyadamnaadha. Anakroonizim jedhama waan kun hin beekamu natti fakkaata. Seenaa keessattis. Amma seenaa Itoophiyaa kana hoggaa ilaalu. Akkasumas immoo Oromoon Itoophiyaa keessatti maal ture yeroo ennoo yaallu yeroon hin ka'u wajjin. Amma fakkeenyaaf yeroo baay'ee hoggaa haasawnu Itoophiyaan ammayyaa tuni dhuma jaarraa 19ffaarra hoggaa ijaarramtuu jedha namni hundi miti. Oromoon qaama Itoophiyaa kan ta'e jaarraa 19ffaa boodaa ilaalcha jedhutu jira jechuudha. Kuni sirriidha moo sirrii miti? Sirrii miti. Oromoon jaarraa 16ffaa immoo bahee amma Tigraayitti akka deeme immoo karaa biraas itti himan. Amma kaa seenaa kam haasofna? Waa'ee jaarraa 16ffaa hoggaa kaasofnu Oromoon amma Tigraayitti deemee jira walii garreessa irratti. Immoo Itoophiyaan ammayyaa tun dhuma jaarraa 19ffaa immoo hoggaa ijaarramtuu jedhamee immoo haasa'ama. Itoophiyaan bara kam ijaaramte? Itti sii dhufa. Amma fakkeenyaaf lola bishaanii kana Itoophiyaa kana ka qoraa ture lola bishaaniiti. Qarqara galaana diimaa kana qabachuudhaanis wal qabatee akkasumas laga Abbayyaa kana qabachuudhaan wal qabatee lolli bishaanii biyya kanarratti godhame baay'eedha. Jaarraa 16ffaa keessaa Ottoman Turkii fi Poorchugaalonni qarqara galaana diimaa kana qabachuudhaan naannoo kanatti wal falmaa turan. Gaafa wal falmanii Poorchugaalonni kiristaanota gara kaabaa jiran kana deeggaran. Ottoman Turkiin immoo sulxaanota yookiin musliimota gara gadii jiran deeggaranii jara lamaan walitti buusan jechuudha. Ahmad Giraanyii fi warra kiristaana gara kaabaa jiran kana lamaan walitti buusanii biyya kana keessatti wanni ta'e yeroo san waan salphaa miti. Lafarra wal balleessan jirri. Lafti kun duwwaa ture. Oromoon hoggas deemee amma kaabatti dhaqee qabate jechuudha lafa kana. Erga sanii biyya lola saniin diddiigamte kana keessatti gaheen Oromoon taphate bulchuu dabalatee jechuudha. Biyya diigamtu tana walitti hodhee qabee akka biyya taateetti fuftu godhuu keessatti gaheen Oromoon taphate gahee salphaa miti.
Oromoon jaarraa 16ffaa sana keessa yeroo adeemaa ture biyyoota garaagaraa keessa yeroo deemaa ture daangaa babal'ifannaa irra ture moo Itoophiyaa ijaaruu keessa hirmaataa ture? Daangaa babal'ifannaa wanni jedhu kun daangaa maaltu jira? Re'as keessa lafti baay'een lafuma duwwaa ture, uummanni mana guddaan turre, Oromoon immoo yeroo san horsiisee bulaadha baay'inaan. Kanaafuu horii isaati marga barbaada, horii isaati bishaan barbaada, horii qabatee deema. So tokko tokko bakka bakkatti lollis kan mudatu jira. Garuu immoo san hunda san duras ka adeemsa sirna gadaa kana keessatti lolas waan beekuu fi kan itti dhufes ofirraa rukutaati. Loonsaati margaa fi bishaan barbaaduu deeme amma walitti itti deemee jiraadha. Kanarratti seenaa wal mormisiisu hin jiru. Amma Minilikumti faana hoggaa mana hidhaate bahee Gondorii as deemu namni as dabarsee niitii warqituu jedhamtuudha. Seenaa keessa jira kun. Kanaafuu Oromoon ol jira jechuudha. Itoophiyaa kana keessa guutuu jira yeroo san. Amma jaarraa 19ffaa kanarratti wanni ta'e hin jiru siin jechuufi miti. Garuu isa qofa miti. So seenaa Itoophiyaa kana hoggaa laallu tokko yeroo dagachuutu jira. Yeruma nuyi barbaanne keessaa filannee itti fayyadamna. Lammata immoo akka malee tokko salphisanii ilaaluutu jira. Akkuma waan Itoophiyaan ammayyaatuun weerara qofaan ijaaramtee godhanii ilaalu. Qaamni weeraraan qabame jira. Amma Oromiyaa keessa naannoo amma Oromiyaa jennu kana keessa qaamni weeraraan qabame jira. Fakkeenyaaf Arsii, Harargee weeraraan qabaman kun lola hamaadhaan qabaman. Warri kun bakka kamitti waraanname fakkeenyaaf? Mootonni isaanii gowwoomfamanii yoo laatan sabichi barbaadee miti isaanii. Goomsamanii isaa ta'u garuu walii galanii faayidaadhaanis butamanii salaatan isaan. Yes, walii galte. So Itoophiyaan ammayyaatuun kan ijaaramte walii galtee baay'ee walxaxaa complex allianceedhaa fi conquestiidha. Conquestiinis jira, weeraranii qabachuunis jira. Bifa adda addaatiin mariisisanii walii galtee yoo gibira kaffalte biyya kee kana asumatu bulfataa. Ma fakkeenyaaf naannoo Wallaggaa, naannoo Jimmaa akkas ture miti. Kanaafuu waan hundumaa waan tokkotti gadi salphisuun kun simplify godhuun kun sirrii miti. Seenaan Itoophiyaa baay'ee wal xaxaadha. Waliigalteen kun immoo kan godhamu kun fuudha feerumaan. Kun kiristaana godhanii ijoollee kiristinnaa kaasuudhaan. Kun harma'uudhaadhaan. Waan baay'ee of keessatti qaba. So seenaa Itoophiyaa kana hoggaa haasofnu akkanumatti over simplify goonetu yeroo sirraaffanneetu akka itti ibsinu kuni dogoggora hubannoo uumaasiin jechuu barbaadetan. Tokko kan yeroodhaan wal qabatu anachronism kan jedhamu kana kiroonooloojii yeroo san odoo hin eegin akkuma barbaannetti ibsu. Amma fakkeenyaaf kanaaf wal qabatee Goobanni Daaccee Jeneraala Minilik ture siin jedha namni. Yeroo kam Minilik hoggas maal ture? Minilik mootii biyyattii ka ta'e erga Goobanni Daaccee du'ee. Oromoon jaarraa 19ffaa ol bahee jira. Minilik immoo dhuma jaarraa 19ffaa Oromiyaa Itoophiyaatti galcheen. Inni sadaffaa har'arra dhaabbannee Itoophiyaa kana duubatti hoggaa laallu ija sabaatiin laalu. Namni Oromoo ta'ee biyya kana keessatti aangoo qabate ture jira. Jeneraalaan ta'e jira, pirezidaantii an ta'e jira, mootii an ta'e jira. Oromoo ta'e. Har'arra dhaabbannee maal jenna? Jarri sun hoggas Oromoo ta'uu isaanii Oromoo ta'aniitii miti an ta'anii jenna. Maal ta'anii ta'arree? Afaan Amaariffaa dubbatu of course. Maaliif afaan Amaariffaa akkuma har'aa kana afaan hojii mootummaa waan tureef. Aadanii sana Amaaratiitu irra ol bahee mul'ata. Jarri sun sirna san keessa galanii hoggaa hojjetan afaan san dubbachuu aadaa san hordofuu hin danda'u. Garuu Oromoo ta'uu isaanii dhaabanii jiru. Jarri sunuu Amaara ta'ammoo Itoophiyaa ta'anan jedhus wajjin ilaalamuu qaba. Waan akkanaa kun hoggaa sirra dhaabbannee duubatti achi ilaallu akkuma har'aa kana akka hin fakkaanne jechuudha. Itoophiyaan kaleessa isaan ijaaraa turanii Itoophiyaa sabbiyyaadha miti. Biyya saba takka taate, afaan takka taate, aadaa takka taate, alaabaa takka qabdu jedhan. Kun immoo Itoophiyaa keessatti qofaa miti. Yeroo san sabbiyyaa ijaaruun akkuma addunyaatti waan biyyi guutuun itti deemaa turanidha jechuudha. So seenaa Itoophiyaa kana hoggaa laallu waan kana sadeen yoo xiqqaate of eeggachaa ilaaluun barbaachisaadha. Yeroo isaa ilaaluun barbaachisaadha.
Amma yeroo mootiin Minilik gadi babal'ifannaa kana Arsii fi Harargee humnaan qabatu. Warra kaan immoo waliigaltee adda addaa godhee akka isaan gibira kaffalan godhee waggaa qabatu san warri dhufe baay'ee ta'uu danda'a. Garuu isa dura qaamni galee hin jiru jechuu miti. Amma fakkeenyaaf seenaa akkanatti waggaa himnu jechuudha. Dhuma jaarraa 19ffaa yeroo Oromoon cabee qabamu yeroo jedhamu Tuulamni dhuma jaarraa 19ffaa miti kan qabame. Isa dura. Jaarraa tokko isa dura qabame tuulamni. Tuulama kan Itoophiyaa keessatti mootummaa Itoophiyaa biyyoolessaa kana keessatti ka galche Minilikii miti. Saayila Sillaaseedha. Akaakayyuu Minilik jechuudha. Maal godhe? Isaa'u Saayila Sillaasee abbaasaa Wasansaggad nama jedhamu jechuudha. Kan ajjeese Oromoodha. Odoo Saayila Sillaasee akaakayyuun Minilik nugusa Shawaa Amaaraa Shawaa kana odoo hin ta'in kan abbaasaa ajjeese Oromoodha. Lolaan jechuudha. Hangafti Saayila Sillaasee dhaqee akka aangoo qabatu jennaan karaatti cufanii guyyaa 8 akka inni hin dabarre godhanii Saayila Sillaasee mucaa xiqqaan akka aangoon kun duwwaan taaneedhaan irra godhanii nugusa Shawaati jedhee waama malee namni sana gosa godhes hin jiru. So namichi kun booda Oromoo abbichuuf Oromoo Galaan kana walitti buusa. Waggaa 7 wal waraansise. Galaan abbichuurra jabaa waan ta'eef yeroo baay'ee mo'aa ture jedhama. Abbichuu kana. Booda Saayila Sillaaseen abbichuu deeggaree abbichuun lafti isaaniitis lafa ciisadha. Faradoo yaabbachuu beekanii Galaan kana mo'atanii isaan qabatee Salaalee dabalatee Jirruu dabalatee Uborii kana dabalatee Saayila Sillaaseen ibiddaan mana naannoo kanaa gubee jarri kun akka isa jalatti bulan godhee jechuudha. Bara kam? Bara 1813 jalqabee. So waan akkanatti wal xaxaa ta'e kana over simplify goonee salphisnee ilaaluun tokkoof hubannoo dhaloonni argachuu qabu akka hin arganne godha. Lammata moonuma keessattuu rakkoo biraa uumu. Amma fakkeenyaaf Oromoon jaarraa tokko warra kaan dursee mootummaa giddugaleessaa kana keessatti hirmaatee biyya waloo ijaarranna jedhee itti amanee jara kana wajjin mariidhaan dubbatee halloo loloolee Itoophiyaan ijaara jedhee itti amanee hojjete kana gabroomeeti lolee yoo jettee ammam wallu amansiisa ilaalcha waan ta'eef jechuudha. Fakkeenyaaf wanta falmisiisaan tokko seenaa Gobanaa Daacceetii Oromoo biratti Gobanaan gareen goota jedhan jiru. Gareen immoo gantuudha jedhanis hin jiru. Fakkeenyaaf Itoophiyaa Gobanaan faan ijaaraa turan. Itoophiyaa faan tokko haasoftu. Itoophiyaa amantii tokko himattu. Itoophiyaa aadaa tokko qabdudha hamma ta'etti. Itoophiyaan sun Oromoo hamma bakka hin buunetti jarreen sirna sana keessa turaniin nuti gootota Oromoo jechuu dandeenya. Kan biraan amma fakkeenyaaf Wallagga siluma kaastanii turtanii kumsaan waan Minilikiif gabbaree fi wanta inni Minilik jalatti bulee fi goota jechuun hin dandeenyu. Inni uummata sana bakka bu'ee raayii kan jedhu gaaffii biraadha. Sirna baraan baraasotadha kan isaanii iddoo baay'eetti hundeessanii isaan jalatti ture kan isaan Oromoo bulchaa turanii baariyaan baraas jechuudha jedhu baraan baraas jechuun iyyuu. Kanaaf namni sun dhiigaan Oromoo ta'uuf dhiisuu osoo hin taane hamma sirni sun Oromoon fayyadnetti amma Itoophiyaan ijaaramte sun kan Oromoon taanetti gootota Oromoo turanii jechuu dandeenya namoota sana. Laal kanarratti Goban nama fakkeenyaaf gantuudha jedhamu yeroo baay'ee jedhama waan ta'eef fakkeenyaaf mee isaan jalqabu eenyu gane namni Gobanni ittiin waliigalee Oromoo keessa koota akkana taaneetu wajjin biyya ijaarranna jedhee Gobana wajjin ijaarramee Gobanni biraa bahee Minilik bira dhaqe jira. Gantuun kun eessaa dhufe higna akkana. Immoo karaa biraa immoo Gobanni maal ijaaruu barbaade hin jedhu beekna. Kan amma hin beeknetti lafumaa kaanee ija siyaasatiin namuma barbaannu tokko filannee gantuudha. Har'as akkasuma kaleessa qofaa miti. Abbuma barbaanne har'a kaanee kun Oromoo miti. Kuni gantuudha jechuun kuni aadaa siyaasaa Oromoo ta'ee jira. Waa'ee Gobanaa amma keessa gallee dheeraa haasa'uu hin barbaadu. Garuu akkuma dura siin jedhe abbichuun warra Saayila Sillaasee kana wajjin walitti dhufeenyaan uuman jechuudha. Yeroo abbichuu fi Galaan wal waraanan kana. So walitti dhufeenya yeroo dheeraa tureedha jechuudha.
waliigalteen isaanii maal ture? Amma fakkeenyaaf goobanni Minilik waggaa 21 caala. Abbaa isaati jechuudha. Umuriidhaan nu ilaalte. Minilik akka gorsutti eenyutu mootii ta'uudha hojjetaan jedhamuyyuu wal falmisiisaa ture. Fakkeenyaaf goobanni Minilik dura du'e miti. Ittaanee Minilik du'e, ittaanee Abbaa Haayila Sillaaseetiin du'e. Jara kana sadiinuu nama tokkotu ajjeesee jedhamu. Maqaa waamuu hin barbaadu. Maaliif ajjeesan? Biraaniyaatti amma ka barreesse bara goobanni ekspediishinii kana babal'ifannaa kana uummata dubbisuu waliigalchuu fardaan keessa deemu kana Oromoon bakka kamuu jiru jedha. Bakka inni gahe mootiin keenya isa jedhee amanaa jedha. Lammata Oromoon bara goobanni jiru gibira gabbareen beeku. Goobanni immoo mootii ta'uudha akka fedhii qabu walitti dhufeenya inni biyyoota alaa wajjin godhaa ture. Ka du'a isaatiifis sababa ta'e jedhamu hin qabu. Waan kana waan akkanaa wal xaxaa kan akkanumatti simplifaayi goone gantuudha. Eenyu ganee gaafii jedhutu dhufa jechuudha. Kanaafuu amma fakkeenyaaf ani akka waliigalaatti anan sii kaasuu barbaade namni tokko lola hin barbaannu jedhee waliigalee kan gibira gabbaruu qabe hin jira. Kumsaa Morodaa dabalatee, Abbaa Jifaar fa'aa dabalatee. Jarri suni bakka bulchaa turan san qabataniituma Itoophiyaan akka federeeshinii taate jechuudha. Warri giddugalaa kun mootummaa giddugalaa qabattee walitti dhufuu jalqabanii jechuudha. Walitti dhufuu jalqabuun isaanii suni sirni inni uume Oromoo miidhee ka jedhudha gaafii guddaan miti. Jarri sun garuu gaafa waliigaltee san keessa galan akka Oromoo miidhuu hin beekan ture. Hirraaganii. Biyya waloo ijaarrannaa. Humni alaa dhufee biyya keenya kolooniidhaan qabachuuf deema waan ta'eef humna isaan ittiin ofirra dhowwinus hin horannaa jedhanii akka isteetmaanitti yaadanii yoo kana keessa galanii jiraatanoo maaliif bakka sanii iddoon hin kennan? Lammata sirni Itoophiyaa mootummaan Haayila Sillaasee ijaaruudhaan yaala jechuudha. Bara goobanaa akkamitti beekama? Goobanni fakkeenyaaf nama afaan Oromoo dubbatu kana biyyuma isaa tokkicha godhatee mootii Oromoo ta'uu barbaadee yoo ta'e wanni nu beeknu hin jiru waan kanarratti. Actually Biraaniyaatteen faan waan akkasii argisiisa. Goobanni ofumaaf mootii ta'uu barbaadee hojjetaa ture. Kan ajjeesanis Minilikiin waan beekumsaa hin caaluuf, waan bilchina hin caaluuf, waan hubannoo hin caaluuf, waan raayyaa qabuuf, waan warra faradoo gugsii beekan kanarraa dhufeef salphumaan aangoon irraa fudhata jedhee waan shakkeef ajjeesanii ka jedhan jiru. Nama akkanaa kana har'a lafumaa kaanee gantuudha jennee namumti tokkichi yookiin namni lama walii galee firrajaa godhee bahuun kun I think sirrii miti kanarraa barachuu qabnaadhaan. Ka biraa namoota aduwaa duulanaa fudhannu namni baay'een garba ta'anii duula warra jedheensan jechuudha. Jarri kun anaafi isteetismeen amma fakkeenyaaf Habta Goorgis diinagdee Qusee diinagdee nama akkaan namoota hoggas turan san hunda malaan caaludha. Habtee abbaa malaan jedhaniin saniifidha. Namni Goobana ajjeesee Minilikiin ajjeesee qorichaan jechuudha. Abbaa Haayila Sillaasee ajjeesee isas ajjeesuuf turedha. Namichi garuu akka malee gamna waan ta'eef irra aane hin hidhe. Seenaan kun waan hin qulqullaa'iniif ani sirriitti ibsuun barbaanne. So namoonni akkanaa kun namoonni biyya kana gamnummaa akkasiitiin ijaaran kun gabra jechuun anaaf nama ejensii hin qabne jechuudha. Nama ofii xiinxalee. Fakkeenyaaf Qusee dinagdeen namoota waraana Minilikiin booji'anii mana isaa keessatti guddatan keessa jira. Mana eenyu keessatti? Masaraa mootii keessatti guddatee jedhama Qusee dinagdee. Walitti dhufeenya Quseen actually gara walisooti warra jaraanillee walitti siquu miti. So waraana keessatti leenji'uun fakkeenyaaf Baalchaa fudhatte Baalchaan ejensii Baalchaa qofa sii kaasa yeroo waan hin qabneef. Baalchaan Aduwaa duule miti gaafa Gabayyoo Gurmuu du'u jeneraala Hoggaasan waraana hoogganuu gaafa inni du'u itti darbee waraana hoogganuu jalqabe.
Gabayyoo Bimoota takka Baalchaa ka jedhan kana jechuudha. Waraana san isa hoogganee mo'anii deebi'an miti. Deebi'anii erga galanii booda Minilik du'ee Iyyaasuun rakkoo san keessa galee Haayila Sillaaseen aangoo qabate. Namni kun Haayila Sillaaseedhaan walitti bu'e. Maalirratti walitti bu'e naan jedhe? Moodela mootummaan Itoophiyaa ittiin ijaaramu irratti walitti bu'e. Haayila Sillaaseen aadaa afaan biyya kanaa tokko goonee kaan balleessinee walitti cafaqnee tokko goonee biyya sabbiyyaa biyya sabni tokko biyya tokko qaba jedhamu san goonaa jedhe. Neeshin isteetiin hoggas akkasitti ijaaruun addunyaa irratti fudhatama qaba waan tureef. Hindi Baalchaan. Biyya kana aadaa namaa afaan namaa balleessuun sirrii mitii jedhee morme. Walitti bu'an. Amma wal waraanutti deeme. Hin fudhadhu jechuudha. Moodela Itoophiyaa Haayila Sillaaseen ittiin ijaaruudha. Barbaade san hin fudhadhu jedhee morme. Amma namicha kanaanii Itoophiyaan inni ijaare Oromoo waan miitee fi garba jennaan har'arra dhaabbannee olaal. Nama akkaan abshaala yeroo sanitti sadarkaa sanitti bu'u. Gaafa Xaaliyaaniin deebitee dhuftee Itoophiyaa mormitoo ani anana walitti bu'e anan wal lole namicha kanaanii tafariidhanii tafarii moodela kanaan mootummaa ijaarrachuu barbaadu nan wal lole malee biyya tiyyaanii mitii jedhee deebi'ee duulee du'e. Amma namni nama kanaan akkamitti garba? Namni kun waan hubanne akkamitti jenna? Garuu hubatteetis galtee waan humtati barbaaddu qofa immoo hin ta'a jechuu miti. Ta'uu dhiisuu mala. Wanni baay'een bifaati barbaadden har'arraas dhaabbannee baay'ee har'a beekumsa baay'ee qabna nama barate baay'ee qabna. Wanni hundumtuu akka nu barbaannu qofatti deema jechuun hin danda'amu har'uma kanallee. Kanaafuu akka waliigalaatti seenaa Itoophiyaa hubachuu irratti ani rakkoo baay'een hin jiraa. Waan tokko tokko salphisneetuma laalu. Lammata immoo aarsaa namni kaffaleefis iddoo kennuu dhiisu. Rakkoo har'a ta'eef immoo isaantu gaafas uume jenne rakkoo gaafas jiru hiikuudhaaf tattaafate malee rakkoo inni dhala isaatirra ga'u akkamitti yeroo san irra dhaabbatee beeka namni. Sanuu namni hin baratin jechuudha. Har'aa hin beeknu. Kanaafuu seenaa Itoophiyaa kana hubachuu irratti rakkootu jira. Gaheen Oromoon Itoophiyaa ijaaruu keessatti taphate gahee leencati. Odoo Oromoon dhabame wanni Itoophiyaa jedhamtu tun tokkoffaa jaarraa 16ffaadha jalqabdee yeroo Otoman Tarkiin fi Poorchugaalonni jara walitti buusanii qabaate Itoophiyaan tun hin baddi turte. Oromootu tursiise. Sirna jiru sanis bulchiinsa jiru sanis sanitti fufsiise Oromoo. Alii Qoraaxaa nama jedhamu nama harka hin qabne tokko nugusa godhaniit ofii jalaa garuu bulchaa turan bara isaan zamana Masaafinti jedhanii kan. So Itoophiyaa tursiisuu keessatti gaheen Oromoo gahee leencati. Aarsaa kaffaluu keessatti gahee leencati. Fuuluma Itoophiyaa nu jennee waamnu kanas immoo takkaan fudhannee olaalle sii kaasaa amma fakkeenya wubii amansiisaa. Itoophiyaan addunyaa irratti fuula Itoophiyaa ta'ee mul'ate suuranuu nama akkasiiti. Nama akka Xilawuunfaadha namni Itoophiyaa kana akkanatti ol baasee aartii kana keessatti balballoomsaa ture. So oduu Oromoo keessaa lakkoofsee baasnee siyaasaanis hin jiru, aadaadhaanis hin jiru, aartiidhaanis hin jiru. Oromoonni garuu yeroo san fudhataniituma biyya waloo, biyya aadaa tokko qabu, amantaa tokko qabu, afaan tokko qabu inni ijaarra jedhee itti amanee jira. Kan ittiin amananis jira. Han itti amanee duubatti deebi'es jira. Jeneraal Taaddasee Birruufaa fudhadhu. Kanaafuu seenaan Itoophiyaa kuni seenaan Oromoon Itoophiyaa ijaaruu keessatti qabu kuni waanuma ija tokko ilaallu miti. Dual identity. Karaa tokko namni warra Itoophiyaa ijaaruudha aarsaa guddaa kaffale. Karaa biraa immoo warra Itoophiyaan akka malee balleessite. Nama tuulamaa kan nama fakkeenyaaf odoo fudhatte anuma dabalatee jechuudha. Karaa tokko isteeta Itoophiyaa kana ijaaree utubee asiin ga'uu keessatti gahee leencaa taphate. Karaa biraa istiin Itoophiyaa kun cafaqxee lafarraa buqqistee sanyii isaa balleessite. Kanaafuu eenyummaa lama keessa jirra. Waan akkanaa kun immoo asitti qofaa miti bakka baay'eetti isin beekama. Xiqqoo namni keessa gadi galee hubachaa deemuu danda'u qaba. Dhaloonni ammaa kun immoo nama barate, nama waa dubbisu. Kanarratti caarraan namni ammaa kun qabu maaliin? AI jira. AI nama seenaa Itoophiyaa walxaxaa amma kaasu kana qorattoota seenaa abbaa fe'ee caalaa walitti fidee
ragaadhaan utubee nu barsiisa waan ta'eef xiqqoo barachaa yoo deeman wayyaa salphisanii ilaaluun kuni nu keessattuu rakkoo biraa nuuf akka hin taane of eeggannoo godhuu qabnaa nama jedhu itti dabala. Egaa kun seenaa nuti interviyuu tokkoon xumuruu dandeenyu miti wal falmii asirrattis gabaabsinee haasa'uu dandeenyu miti gara fuulduraatti dhimma kanarratti tarii deebisee si waamuu danda'a. Yoo danda'ame immoo ogeessota seenaa fi qorattoota seenaa afeeruudhaaf nan yaala. Waamicha keenya kabajanii istiidiyoo keenya waan dhuftaniif guddaan isin galateeffadha. Galatooma. Qophiin keenya isin gaafannuu torban kanaa asumarratti raawwatee jira. Torban keessummaa biraa ajandaa biraatiin walitti deebina. Qopheessituun qophii kanaa Lalisee Mokonnin ture. Ogeessota kaameeraa Abdii Magarsaa fi Biruuk Baqqalee waliin turre. Hanga torbanitti nagaan tura.